أرزي بنا أرزي بودو أرزي فرقي ساعدني لما نشوف ويتا يا أخي أرزي فرقي جاي نوزر بودني أرسي فرقي إيه غوان وثنيا من لم يدعون جنة عيني تيري أرزي فرقي صوب العديد عيني نجني صوب الجنة جالا لم بيت ديري أرزي ديري أرزي نبي خلينا نجواني نسين إنسان أيرا كوكا بدور أتي جول ليسك بني بتي أنا كافة أكو أنا أنترفيو جول ليسك يوني ما تيرن دي بيسين كانوا سيما متي يون جول لي جول لي مچار وجايوني ماتي في توريدو ري أيه دبرة أدي دبرة تو خان كمالين بيت متانو سينو مشافي ما دي ودون ينتهيني نما ودي تقدم بيرو أركانت ويبتويتي عجيبة جدا تومي لا مني أنا مثلا وتأكيد دور بقول لك ما جدي ما أقول تعرف ما تدا أصلي نتاجي من جافر شريعة ظاهري لدور كي أنا كمان ما لقيت يا أما ما جد بقى أنا براتي جراك لنورا الدين بصورة كذا بنتي أبر بارد والله قالتهم عسي جرا خلنا خم دافيتو قالتومي ركون قبنا براتي جرا ولي كانوا بابان بريدانا خير بامي غابا رمون بلزوم تديبي أيه أنا كو بقاش بتا شالك كم يوغا ركيت ديم كبر بادنا كرام سنجرا فارب سياي رامو يولن ولا غاچتي رفتاني كرا كيلت تنجانا جنمالي والله رتي إنقالت عن فكري بتعرفه كلاشي بتدو بصونا سين كل في منيران ريالكم عبد بكم لما أربعة شيء ولا سيوا دربا كلاشي تو كوسي بتانين أرجع بصونا سين تندم سينا تنالالي سينا نيرومان كأنه دائما ليش هاتيتو سيني كأنه نيرومان بروان سينا عتيك أيوه نيرومان كم دارك كم تومي أما تنكوي isin dalaga chufeti أتي لما تكشف فورمي كولا فايوك بيتي dalaga chufeti ولا أصلي تلي ما خيخنا أنا بس مجرد كده إيه لما جولة تكو خيزة ببردو هيرو من فدان جدا يبي بتدا كوديم تانسر كجوباني جولة تكشف واني كم نه sara lem bare dubar سارة اللي بردو wallahi bare du ما شاء الله والله بردو sara ne herumu kaba jette male ufi herumu kaba der kama herumu kaba jette la tunin kenne jette amman wa anna man heruma ga yeru ko fa no ina mana لا جيو جيسي كارورا سيتي indi هاي ويه السلام عليكم وعليكم السلام video bari هاي أيه daanyotni lama yaa'u namni hundi waan beekuuf video cufatee ta'aara jaraani morkate raayin abaaramtani manguddootan ijoolleetti qolee video bana يا أصلي أنا والله أصلي أنا يوم أقول أنا جت أنا جنب السيستا قالوا أصلي كل يوم جتني نارا maaliif baar fuuldura jira guddaadhayyuu dal meekaap inni mati normaalii jira dhufeena هاي ميك اب لما نقول أصلا har'a beera babbareeda dhufa mana kana subhaanallah ganamaan bismillah jenne كذا هاي بكا قدانا كاينين سافلين كان فتاسنا كايا gaafa nama na keessanii gabbuudha fuudha bireetiin gara gaabii anaas bee هيرو مني فيدا هيرو مني
qabnu jira nuti. Okay. No, ani fedhu. Networkiin na qabe sorry networkiin na qabe waan ati jette hin dhageenye. Maa jette? Heerumaan fedhu. Heeruma ni beektaa inni Ma- gaafatte gate hojiirra jirraami. Heerumaan fedhu Jaarsa jee qabda? baranillee. Maaliif jaarsa qabda? Hin qabu. Maaliif hin heeruudhaan ka jaarsa hin qabne? Nan barbaachifne qaama heeruma. Hundee hin nyaattu hin dhugdu akkamitti hin barbaachifne kun hagana geetta. Lakki amma gizee malee hin ta'u kaa. Wanni hunduu karoora qabaa miree yaada qayyee. Maal jedha? Jaarsa qaba jechuu salphattee irratti ayyiri dhalataan kottu bahe. Rakkataan mee qosoo jiru asirraa tasaa nasa hin feetu. Maal goota dhuftere kan feetu? Hin zili. Anuu afaan miti. Warri heeruma barbaada ko. Warra karaa miseenjaraatiif karaa iimootiin hiran isin mokkorte qofte ergadha asirratti jibbaate isinii kenna. Maal jetta kuulle akkasii wayyu muniira. Warra hireen karaa miseenjaraatiif karaa iimootiin isin mokkorte yaaltanii dhaabda. Wallahi natti jaarra isinii barbaadna waan ta'eef ergadha. Bara akkuma rakkattuun jirtu rakkataanis jira barga asli wallahi dhugumatti bargaa dhugaadha. Akkuma tokko jaallatanii qabdee kana fitina jirutti takka fitina jirti. Rabbi nurraa walitti haa ta'e tumee yaame wallahi. Suwaaba dalagaa. Yaa. Warri karaa miseenjaraatiif karaa iimootiin hiran isin mokkorte ergadha. Otta. Neetworkiin kiyya tokko illee. Warri ol baatanii ani heeruma fedhottanii ergatina. Isin himnee jira nuti. Yaa. Ol nagimma. Ayyaa fuullee ejjaa shabakaa kee kanas rabbumaa jirtu. Erge qoy takka. Alo? Zabiba? Salaamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Nagaa? Fayyaadha. Yes. Jaarsa barbaadda? Yaa hin jira maali jaarsa naggaa addaati. Jechuun warra hireen karaa miseenjaraatiif karaa iimootiin mokkorte karaa bitoo miti waasaapitiin mokkorte asirratti jaarriti barbaadaaf. Ayyee bareeda bareeda nama xiqqas sana karama gabaabatti. Bani bakka viidiyoo si alaalatan. Yoo foqqadhe hoo na fuudhani. Fokkataan karaa jecha si fuudhuun dhabamu fokkataan akka keetillee dhabamu yoo fokkattu ta'a. Badajii kiyyaa dhoorre. Mee eessi wal qabe. Rabbiin bichaan kiyyaa godhu. Maal qaqqaa godhaa jirtare? Wallaan godheedha. Ayye viidiyoo bani yoo heeruma barbaadde. Viidiyoo manaa ta'e fedhe. Imaam khayr kun dhiira ta'a. Maasha Allah maasha Allah habiibti. Mee as mul'atu ka? Umriin kee meeqa giifti? Halo. Meeqa? Umriin kee meeqa? 14 siin jedha. 14 miti 24. Dhibba istimaan faagate. Dukkana keessa jira beektaa. Hin bareedaniiti dukkanuma kana keessattu. Ati dukkana kana keessatti kaagana bareedde gaafa ifatti baate uummanni hin gaggaabu. Wallahi. Umri makee himadhu amma dafii ka dhugaa. Diidamee ka paaspoortii jirutti himee yoo dagatte. Yoo gurguruu baadhee 18 gaasa. Har'a ja'ama kalama. Anjamadisi dalaga jirraa bibti.
dalaga jirra bara. Kudha saddeet erga Dubaay dhayxe waggaa meeqa? Waggaa shammoo afur lama diidama jechuudha. Diidama paaspoortii sirraa hir'isanii waggaa afurumaa sirraa hir'isanii waggaa 26 jechuudha. Jaarsa akkamii ta'e? Koomentiinis yaada keenyatti faati. Habiibti jaarsa furdaa feeta moo dhaabbatu furdaa feeta moo qallaa feeta? Qadiin barate feeta moo ijjaala suuqa feeta? Gabaabaa feeta moo dheeraa feeta? Kamataa firis qabu feeta moo? Laal naasiima. Kutaa kudha takka keessaa kutaa ati jaalattu. Okey umriin isaa meeqa akka ta'e? 30 oli moo 30 gadi? Dafii filadhu. Darasaa feeta moo barataa feeta? Dafii. Amma ishee kana wayyaa nama xiqqoo umurii ati gaffa ijaarsa. Bareedaaye. Sheekonni online irratti fuutu deemi qara'i garee keessa barbaadi achi dangillee ati sirriitti qaraatee sagalee bareechite achiin argatta ishee. Online irratti ishiin jettu sheekonni. Maal goota isaanirraa guutu. Iyyaalloon teenya qottaa rabbi umrii isin adeereesse. Maal goota isaanirraa guutu. Ishiin jettu sheekonni. Karaa keessaa malee ishiin jedhan. Karaa adeema warri sheekotatti heerumuu barbaada. Daree quraana barbaadde daaseena warri sheekota feetan. Haya wanni ol dhageetu. Sheekha Roobetti dhufe. Wallaahu alaikum salaam. Sariyyee dhiifamanii intala tana nurraa buusi. Itti gaafatamummaan olaantummaan seeraa haa kabajamu intalli nurraa haa buutu. Intalli nurraa haa Viidiyoo buutu. haa cufa. Olaantummaan seeraa Viidiyoo dhiifama guddaa waliin. Sami. Dhiifama guddaa waliin yookiin haa cufattu. Viidiyoo. Ajitti madayyara. Viidiyoo cufatte. Viidiyoo cufatte. Viidiyoo cufatte. Nuti viidiyoo cufatte. qalbiin teenya tashkiilii ta'uu hin barbaanne. Qalbiin teenya raahaadhaan waan tokko ta'uu barbaanne. Nuti Ustaaza miira keessa hin galina isin viidiyoo laaltanii miira keessa galtanii maa jaartii qabdanii. Istaaf. Istaaf. Laa akka shar'iitti illee akka shar'iitti gaafa ol seenne namni isin keessatti ol seene kun nama akkami jechuu ilaala. Diinii keessa yoo garaa isin nyaate diinii yoo jaalattan akkasitti seeraan waliin deemna. Viidiyoon cufamee akkasitti waliin haasawinna. Intalli intala Oromooti amantiin isii Islaama miti takka isin bakka viidiyoo cufatte. Kiristaana obboleetti Assalamu alaikum jii dura gisee ol baate. Woy maal taate? Assalaamu alaikum Muniira. Assalaamu alaikum Miidiyaa Muniira. irratti namni wal keessa jira obboleetti keenya amantiin isii hin dhoowwu saniif rifeensa qullaatti. Hayyaa. Haa ta'u. Mee haa ta'u Muniira dabina. Muniira assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam jee bar sheekh. Warahmatullahi wabarakatuh. barbaada. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Sheekha Roobe haati faate isin barbaadde. Isin barbaaddi naan hin jedhin asli maaliif akkana naan jettaan? Maaliif na barbaaddi? Sheekha Roobe barbaada gisee isaan dhufan galchinaan jette. Du'aayi feeti bar du'aayi. Du'aayi feeti. Laala akka haasawa keenya irratti seeraan haasawuun barbaachisaadha. Haasawa nama miidiyaa nama jala laala. Si galee tasgabbiin haasawin amma waan siin jedhu asli. Marii maal goote marii an siin jedhe awwalan tokkoffaa marii an siin jedhe maal goote. Marii irratti hojjetaara. Aandanyaa tokkoffaa itti fakkaatiniin. Haala Namni mangistii ta'uu qabu. Bareeda ishee. Inni lammeessoo waan ofii haati faatee si barbaaddii naan jette maaliif? haati faate. Haati faate hin beekan kunoo Kuweetiin turtee achirraa kaatee biyya galtee achirraa kaatee as dhuftee hawwiin isii Kanaadaa deemudha. Yaga ammaa Kanaadaan deemnee Ingiliffa kana wallaalte humna hin qabdu. Akka Rabbiin Ingiliffa kana qajeelchee fi Kanaadaa deemtuu fi
du'aa isin raafeetii taan immootu waan isin barbaadu isin mara dhageename. Haramaate haqa itti atoo deebii keessi Salaam deebisa. alaikum. Ani dhaggeeffadha haqa waan namatti isin himu wayya. qabataa jirti dura isin dorkin isin baasaa dura waan isin Waalaikum barbaadu. salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii keetiif deebisuu barbaade qaba. Ustaaza keenya kaanii fi kabajamaa bakka naganaa jiraattan akkasuma obboleeyyan kiyya warri as keessa jirtan hundinuyyuu welkaam isiniin jedhee jira baga dhuftanii. Yeroo dheeraa isin barbaadaa ture ustaaza kiyya akkuma inni jedhe kana tokkoffaa du'aayin akkanaa gootan barbaada. Du'aayin biyya sun takkaffaan takanaadhaati lammaffaan ammoo dhiiruma kana na jibbisiisee yoo dhiirti dhufanii jaalala na gaafatan waan bultii kana na gaafatan dhiirri tuni hundi jechuudha. Sibiila mukaa kana na fakkaatti dhiiruma tana na jibbisiise. Hafuuruma dhiiraa kana na jibbisiisa. Ufii heerumeetiin ilmoo dhalee haadha ilmoo ta'uu, haadha bultii ta'uu, abbaa manaa horachuu, hawwii qaba ganama abbaa manaa kiyya ka'ee buna dhaabuu, mana harachuu, ijoollee tiyya guddifachuu. Haadha ooyiruu ta'uu hawwii guddaa na keessa jira. Ofii ammoo dhiira na jibbisiise. Maal godhaa maal naa wayyamee isin akka nama ustaaza keenya kabajamaa tokkotti maal naa dhaamtanii isiniin jechuu barbaada. Kabbaar no. Wallahi hin ulfaata kun. Ulfaata kabbaatiidha kun. Wallahi hin ulfaata kun. Hin ulfaatu. Wallahi hin ulfaata lafeeti. Baay'ee. Sheekaa qurxummiin waa Hagammaa maleedha. Maan batatanii qoricha wayiitii maan batatanii hagammaa maleedha. Qoricha wayiitii maan batatanii aadaadhaan maan batatanii maa ulaalta akkanatti. Aslii gaafadhee doktora Aslii bira dhaqee gaafadhee jennaan dura qara isaatu iyyuu qoricha wayii naa kennaa ture amma immoo qorichi isaatu na fayyadu dhabnaa sheeka roobee barbaachisa kunnaan jedhe. La ilaha illallah. Sheenitti wantu ulfaate kun. Wala jala namaa. Akkam goone. Anta kaawwan akkana narra dhufee hin beeku. Gaafii haalli dhaga'ee hin beeku. La ilaha illallah. Haadha faatee Mata yaran akkam goona maal jettu? Wayya maniiratoo akkamitti kun dhagahame? jirtaa bullootii akkam. Wallahi adabadee waan jedhu qabu kanaanii. Barbareenis dawadhaan duubari yoo dhugani kam laaltee? Maal jechuu kan Yaajjeesuu barbaaddii bariti. salaatummaadha kun amma. Mee Waan gootu adabaate. Waan gootu adabaate. Adabaate. Ani wanni Wayyeen nakaa. akka sheekaatti siin jedhu. Waan akka sheekaatti siin jedhu. Galgala raka'aa takka dhiisin eega shaayii salaattee leelii raka'aa takka takka dhiisin akkasuma rabbiin kadha. Raka'aa takka takka kan maraan dhiisin. Sujuuta keessatti yaa rabbi natti urgeessi jaarsa natti urgeessi jiruu kiyya ka ta'u yaa rabbii jedhiitiin natti urgeessi jedhe. Gaafa bulii 15 dhagaa. Walirra dhaansii bulii 15 raka'aa takka Bare sheeka tokkollee gaafadhee masgii daggali ollaanii dhiisisee kiisan kee garaa lafa gaddeebisinaan jedhe. bareeda siin. Kan amma yoo masgii daggale filaayyuu ijoollee dhiiraatiin waliin argu masgii daggale taanaan akkamitti heeruma ishee. Callisii waan namni siin jedhe caqasi. Namatu daasi ta'e asirratti. Kun namni haadha baatee hin dubbanne hin jiru. Ka afaan si buufanne hin jiru. Ka Ingiliiziin dubbata. Ka Jarmanii hin dubbata. Ka biyya kulli hin dubbata. Namni iji namaa badduudha. Haalan taaneen ija namaa keessa buute. Afaan namaa keessa illee buute. Haalli sun haala fokkataadha. Ufii deebi'i. Yaa Rabbi anatu ammoo bilooniin na keessa harca'e. Bilooniitii na keessa harcaate. Bilooniin maalidha? Hayaa. Akkasi meena caqasi. Sheekaroobeen tilasin do'aayi naa godhaa tokko maal inni bilooniin na keessa harca'e jechuun ka bilooniin na keessa harca'e anuun jiru sila maal bilooniin na deebisi jedhee. Caqasi mee. Ina laali haadaraa jaalalaa. Waan ofiiti gadab gadeetu gadam sideetu didee gadab gadeetu gadam sideetu didee. Dimbila aliiti yaa bullo
jabaadhu warreenu eeguu fide bulloo jabaadhu warreenu eeguu fide. Jara keenya warri as jala deemtanii warri as jala jirtanii Muniiraa faarsi jettan. Anna faarsu osoo hin taane haati faarsi taatee dhiyaattee heeruma hin heerumtuu dhiirtis faarsitu jirtuu jedhaniiti miira keessa galchee intalti tun dhiyaatee eegeelee sanii fi sargii kiyya sheekaroo been akka dhufu ayitiin qabdii qabaan maal jettadha biyyatti malee heerumu onlaayinii biyya arabaa bichaa irratti biyya ormaa bichaa irratti heerumeen afaan biyya galee biyyatti maatii kiyya wajji sargii godhadha sargii kiyya san xalayaa itti erganii sheekaroo bee akka waamaniitiin dhufee ana ta'uu sheekiroo bee argu abdiin qabaan. Meekoo isaa bakka sanitti. Biyya galee biyya heerumu. Muchisee garaan jaalala sheekootalee muchisee garaan jaalala dimbilaaliiti yaa bubbeetti naa'e ergi taala yaa jaalala bubbeetti naa'e ergi taala yaa jaalala yaa galaanii yaa arsiin ilaala qabduu giraabaa malee arsiin ilaala qabduu giraabaa malee waan ofii jaalalti teena qabdee hisaabaa malee jaalalti teena qabdee hisaabaa malee yee sabuun qabu. Abdii qubeetu abbaa ijoollee torbaa jaalalli kiyya miiseenjara keessa bulchaa jirte rabbii kiyya sodaabdiise. Asli harargeen aartee kan loltu Muniiraa faarsi ijoolleen harargee aarte isin gandummaa kanan dhiistan faaruu keessatti isin qotee nagatti. Irra sii buusaa rakkate. Kana booda Asliinu dura maal jedhee lammata Muniiraa sadarkaa fuullee jedhee bara. Kunoona wallahi hobatti naana firi Muniiraa jetti ijoolleen teenya. Asliitu jedhee dura kiyya waa xumurre nama inni hin xumurre bara kiyya dhumachuu dide. Amma dhaggeeffadha maal jedhe dura waan Muniiraa waan haadha faateetti kakatanii abdiin kutameef haadha faatee daqiiqaa tokko sirbii fi Muniiraa daqiiqaa tokko sirbii fi fuulee daqiiqaa tokko sirbii godha. Daqiiqaa amma Muniiraa. Warri Muniiraa faarsu malee garaan na gubatee jedhu dandeettii akka maamma akkanatti qabu Muhammad kubbisuu danda'a akka gizee birallee gizee shamarran kee dabbii kutatan seeneetiin hin affeeru. Amma Muhammad hin arginu beekamaadha jechuudha.